Ashama jirri jirtanii ilmaan Oromoo hordoftoonni chaanaala kana har'a barnoota bareedaa tokko isiniif qabannee dhufnee barnoonni keenyas waa'ee appilikeeshina tola namaaf bilbilu kana appilikeeshinni isa kana yeroo keessa seentan haala kanaan isiniif fida yeroo keessa dhuftan bakka moor jettu kanarra gaddawtanii moorii kanarra gise gaddawtan haala kanaan isiniif fida asirratti get free credit bakka jettu kanarratti gaddawtanii viidiyoo isaa laaltan appilikeeshinii kan isinii hojjetu kan isinii tola bilbilu viidiyoo isaanii deeqaa muraasa laaltanii xumurtanii gara 28 yeroo dabarsitan isiniif bilbilu eegalaa jechuudha. Amma sadii qabna amma asirratti sadii qabna laaluu ni dandeessan haala kanaan akkaawuntii baalaansi kayyoo kanarratti amma asirratti get free credit kayyoo kanarra gaddawne ammas deebinee haala kanaa yeroo isiniif baasee bakka kanarra gaddawtanii seentan jechuudha. Akkana beeksisa isinii baasaa beeksisa kana laaltanii haga beeksisni kun dhumu obsaan eeggatanii yeroo beeksisni kun dhume beeksisa biraatti dabartanii beeksisa kana lakkuma laaltaniin 28 yeroo isiniif gahe bilbilachuu eegaltanii jechuudha. Obsaan eeggattan. Amma sadii fi saantiima 50 qabna reefu sadii qabna haala kanaan viidiyoo takkatti irra 50 isiniif hisaaba yeroo inni achi isiniif gahe abbii kana itti gammadu teessanii namni haaluma kanaan na jala deemee baay'ee isin gammachiisa. Yeroo xumuree irraa gootanii bakka X kana dhawtanii sanboota ammas dabalataan irratti deebuu dandeessanii haaluma kanaan itti deddeebitanii haaluma kanaan irra deebitanii ammas iddoo reefuu to'ine kanarra gad deebitanii viidiyoo isan daawwattanii jechuudha. Isuma san irra deebitan get free credit kayyoo kanama irra deebitan haala kanaan viidiyoon yeroo isiniif dhufte obsaan eeggatanii viidiyoon haga xumuramtuutti yeroo kana xumurtan waan kana baay'ee itti gammaddanii YouTube keenya subscribe like share godhaa nu jajjabeessaa isinin jenna obboleeyyan fuulduraaf waan babbareedaa qabannee isiniif dhufna nagayaan turaa isinin jenna galatooma.